Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Fulbaana 28 bara 2015 harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee qeerroo biyya keessaa fi alatti argamtan maraaf. Qophii keenya har'aa keessatti oduu seenaa goota Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu akkasumas wallee warraaqsaa qabanneerra. Wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun fedha keessan akka ta'u kan isin afeeru an Hariiroo Jirgooti. Godina Wallaggaa keessatti walgahii barsiisotaa jechuun leenjii siyaasaa wayyaaneen kennitu irratti gaaffii ciccimaa Oromoon qabdu kaasuun barsiisotiin sabboontonni Oromoo wayyaanetti dhukkubbii mataa itti ta'aniiru. Oduun keenyi har'aa bal'inaan dhimma kana irratti gabaasaa guutuu qaba. Bal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii barsiisota jedhamee mootummaa TPLF'n kennamaa jiru irratti gaaffiilee jajjaboo barsiisota irraa ka'een dura dhaabbannaan mudate. Leenjii barsiisota jedhuun yeroo ammaa dabballoonni wayyaanee godina hundaa keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabbannaan mudataa jira. Haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta'e irratti barsiisonni gaaffii kaasanii dabballoota wayyaanee ittiin joonjessan keessaa hammi tokko akka armaan gadiiti. Tokko Oromoo keessaa beekaa fi dandeettii kan qaban damachuudhaan garuu hanqina maaliif Oromoo keessaa ministeera muummee ta'uu hin dandeenye. Lama dhimmoota misoomaatiin wal qabate mootummoonni naannoo biraa kan akka Tigraay fi Amaaraa naannoo isaanii gama kamittuu guddisaa jiru. Keenya garuu Oromiyaan misoomaan gadi jette malee guddachaa hin jirtu. Aangaa'onni Oromoo maqaa fi garaadhaaf dhaabbatanii jiru. 3 maaster pilaaniin deddeebi'ee kan ka'u murtoon tokko kan itti hin kennamin sababiin isaa fi kaayyoon isaa maaliif? 4 bakki hundeeffama OPDO maaliif jijjiirame? Dura darraa jedhame amma garuu maaliif adeet jedhame? 5 uummataaf kan falmuu fi jijjiirama har'aaf sababa kan ta'e adda bilisummaa Oromoon maaliif maqaa dhibbummaatiin balaaleffatama? 6 filannoo uummanni keenya dhibba nu filate jedhamee labsame amma immoo uummanni maqaa filannootiin nun fille jechuudhaan mana hidhaatti guuramaa jira. Kun maaliif ta'e? 7 dhaabbanni Maccaa fi Tuulamaa maaliif hin deebi'u? Amma hoo eessa jira? 8 kan nu barsiisaa jirtan garuu seenaadhaan wal qabatee kan uummata Oromooti moo kan dhaabbata OPDOti? 9 qornii fi gaheen adda bilisummaan Oromoon kufaatii mootummaa Dargii keessatti hin qabu ture. Mee kan beektan irraa? 10 dhimma biyyaaf jettanii kanumaayyuu guddina biyyaa odeessitu. Leenjii kana irratti maaliif durgoon nuuf hin kennamu? 11 balaaleffannaa adda bilisummaa Oromoo malee bu'aan adda bilisummaan Oromoon buuse takkaa hin ka'u. Qabsoo har'a asiin gahame keessatti adda bilisummaa Oromoonis qooda olaanaa kufaatii Dargii keessatti taphateera. Olola malee maali gaarummaan isaa hin ka'u? 12 rakkoo gurguddaan har'a loogii malaamaltummaa bulchiinsa gaarii wal qabatee dhimma maaster pilaanis rakkina jabaa uummata Oromootti fidaa jiru kun utuu jiru maaliif seenaa darbaan ka'a? 13 dhaabbileen uummata Oromootiif dhaabbatan 5 OPDO waliin waliigalee maaliif hojjechuu hin dandeenye? 14 wanneen irratti mari'ataman hedduun jiru garuu maaliif sirnoota darban irratti mari'achuun barbaachise? Addi bilisummaa Oromoo maaliif dhaaba maseenaadha jedhamee waamame? Sababiin kana moggaasu kun eessa irraa ka'e? 15 galii Oromiyaa irraa galu hunduu kan karaa darbu irraa kan hafe hammamtu Oromiyaaf faayidaa kennaa jira? 16 sababiin fayyadamaa fi barreeffama qubee afaan Oromoo qabsoo adda bilisummaa Oromoon taasiseedhaanidha moo OPDOdhaanidha? 17 OPDOn gaaffii mirga uummanni Oromoo gaafatuuf deebii haqaa kennaa jira? 18 ibsaan biyya keenya sirnaan osoo hin tajaajilin maaliif biyya biraa deemee tajaajila kennaa? Maaliif gurgurama? 19 fonqolcha sirna Dargii keessatti adda bilisummaa Oromoon qabsoo waggaa tokko keessatti gaggeesse. Qabsoo ofii godhachuun bu'aa tokko osoo hin buusin OPDOn adda bilisummaa Oromoo irratti maaliif olola bana? 20 gaaffiin mirgaa barattoonnii fi hojjettoonni dhaabbilee barnootaa fi iddoo garaa garaatti ka'u adda bilisummaa Oromootti maaliif naanneffame jeequmsa jedhama? 21 uummata Oromoof qabsoo taasisaa kan ture haalamee har'a farra misoomaan kan waamamu maaliif adda bilisummaa Oromoo jedhame? 22 uummata Oromootiif kan qabsaa'u tokkummaa fi garaagarummaan isaa maalidha? 23 beekamtii OPDOn Oromoof yeroo dheeraa qabsoo irra turaniif kennu maalidha? 24
kiraa sassaabdummaa fi loogii balleessuu jettanii odeessitu. Kun garuu kan badaa jiru osoo hin taane kan dabalaa jirudha. 25 keeyyatni 39 hojii irra erga hin oolle maaliif hin ka'u maaliif hin haqamu. 26 barattoonni gaaffii kaasaniif deebiin humna waraana poolisii federaala irraa guuruun itti bobbaasuu ta'e kun akkamiin ilaalamaa jira. 27 afaan oromoo afaan hojii afaan federaalaa akka hin taane maaltu dhorke kan jedhan gaaffilee gootonni barattoonnii fi barsiisonni yeroo ammaa gaafachaa jiran keessatti argamam. Oduu biraan aanaa buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamutti milishoonni wayyaanee seeraan ala labsii tokko malee mirga bilisummaan adeemuu dhorkuun maaliif halkan adeemtan jechuun dargaggoonni akka galgala olii fi gadiin adeemne dhorkanii akka jiran beekame. Milishoonni kun keessaafuu dargaggoonni 2-3 ta'anii akka hin adeemne addaan bittinsuu fi xinnoo lafti galgaloomnaan ammoo gonkuma karaarra kan nama hin dabarsine ta'uunis barameeraam. Haaluma kanaan dargaggoossi isaa baay'isaa hojiirra ture geejiba dhabee galgaleessee wayita miilaan gara mana isaatti adeemaa jirutti maaliif sa'a kana adeemta jedhanii uleen hedduu wayita isa dhaananitti ofirraa dhorkuuf yaalullee milishoonni itti baay'atanii jaboo miidhaa irraan gahuun saaxilame. Ammaan tana dargaggoossi isaa bakki ulee milishoota kanaan akka malee madaa'ee hodhamee akka jiru gabaasaan keenya ijaan argu nuuf himeeram. Master Plaanii wayyaanee ilaalchisee xalayyaa waamichaa magaalicha keessatti faca'e irraa kan ka'e wayyaanonni muddama keessa seenanii kan namoota olii fi gad darban gaarreeffachaa akka jiran mirkanaa'eera. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Jira lammin saba ofifal ebde fimam hite finsan na hidata be lammin mirga ofifal ebde fimam hite finsan oromiya jira lammin mirga ofifal ebde fimam hite finsan ya ambas jira lammin saba ofifal General Taaddasaa Birruu akkuma haati yaa gubatu jettee daa'ima isheetti ibidda hin kennine hunda lammiin isaa wallaalaa fi hiyyeessa akka ta'u namni barbaadu hin jiru. Ta'us wallaalumaa fi beekumsi akka nama wal caalchisu dagachuu hin qabnu. Namni barate mirga isaa gaafata. Namni barate duubatti hafuu fi namaa gadi ta'uu itti dhagahama. Gatii bilisummaa fi hiikoo mirgaa beekee kanatu na jalaa hafe. Kanatu na jalaa hirrate jechuu kan danda'u uummata barate qofa. Jeneraal Taaddasaa Birruu Finfinnee Adoolessa 14 bara 1956 Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu kan dhalates ta'ee kan guddate baadiyyaa keessatti. Haalli qilleensa ishee badda dareedha. Gosoota midhaanii keessaa kan namni facaase kamiyyuu ni magarsa. Loon, faradoo, oolotaa fi re'oota horsiisuuf qilleensa baay'ee mijataa qabdi. Finfinnee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 135 irratti argamti. Godina Salaalee aanaa Hidhabuu Abootee iddoo addaa Siree Morosee jedhamutti dhalate. Gootichi Oromoo Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1914 kan dhalate Jeneraal Taaddasaa Birruu kuma ijoollee naannichaa kan biroo loon tiksee umrii isaa barumsaaf yoo ga'u
mana barumsaa amantaa ortodoksii afaan Gi'iziitti barumsa amantaa hordofuudhaan afaan Gi'izii dubbachuu fi barreessuu kan yeroo itti hin fudhanne ta'uu qorannoo godhame irraa hubachuu dandeenye jirra. Yaa ta'u malee daa'imni kun abbaan isaa quuqama biyyaaf qabuuf jecha Xaaliyaanii irratti duulee dirree waraanaa irratti waan wareegameef du'i abbaa isaa baay'ee gaddisiisee osoo jiru haati isaa rifaatu abbaa manaa ishee irraa kan ka'e abbaan manaa ishee du'ee gaafa guyyaa 80 lubbuun darbuun ishee immoo abdii kutachiisee akka barumsa isaa addaan kutuuf dirqisiisee jira. Kana booda dargaggeessi osoo jaalala maatii isaa hin quufin haadhaaf abbaa dhabe kun karaa abbaa isaa qabachuudhaan Xaaliyaanii irratti qabsaa'uuf bosona galee. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa eessuma isaa baraan baras beekaa wajjin bosonatti loltoota mataa ofii uummachuudhaan biyya isaa faashistoota harkaa baasuuf kutannoodhaan gammoojjii hallayyaa calanqootti qajeelan. Xaaliyaanonni meeshaa ammayyaa fi loltoota saayinsii loltummaa ammayyaa leenjii qabatanillee Birgaadir Jeneraal Taaddasaa fi jaalleewwan isaa kutannoodhaan dura dhaabbatanii sa'aatii 24 guutuu erga falmanii booda bakka holqa Fincii jedhamutti to'annoo jala ooluuf dirqamanii jiru. Erga qabamanii booda halkan keessaa sa'aatii 4tti magaalaa Fiichee ga'anii achi buluudhaan bariisaa gara magaalaa Finfinnee akka deeman murteeffame. Gara Finfinneetti qajeelan. Erga Finfinnee ga'anii booda hidhamtoota baay'ee wajjin gara Moqaadishootti ergamanii achitti akka hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Yeroo harka Xaaliyaanii turetti umurii dargaggummaatiin osoo biyya isaatiif hojjechuuf fedhii qabu Xaaliyaanonni garuu hojii humnaa gurguddaa hojjechiisuudhaan humna dargaggeessaa kana saamaa akka turan seenaan ragaa ni baha. Haa ta'u malee umurii sanatti faashistootaan dararamuun isaa abdii hin kutachiisne. Abdii isa kan kutachiise osoo hin taane caalaatti jabina kennee fi seenaa har'a dubbisnuu fi dhageenyu kan hojjechuu danda'ee jira. haala kanaan harka faashistootaatti rakkachaa jiru biyyi Somaaliyaa harka Xaaliyaanotaatii baatee kolonii Ingiliz jalatti kufuuf dirqamte. Ta'in kun immoo Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi namoota isa fakkaataniif carraa guddaa ta'ee argame. Hidhaan umurii guutuu sababa kanaan fashalaa'uu danda'ee jira. Yeroo kana Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu dandeettii qabuun madaalamee gara loltoota Ingiliziitti makamuu kan danda'e yeroo garaagarummaa sanyii guddaan jiru sanatti jechuun gurraacha ta'uun qofti akka waan nama hin taanetti yeroo ilaalamu sanatti dandeettii isaatiin mo'achuudhaan warra adii wajjin miseensa garee tokko ta'uu danda'ee jira. Haa ta'u malee fedhii fi jaalala biyya isaatiif qabu irraan kan ka'e loltoota Ingilizii keessaa gara raayyaa poolisii humnaa dafee qaqqabaatti jijjiiramee dhufe. Face hoogganummaadhaan iddoo baay'eetti hojjechaa akka ture seenaan ragaadha. Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Niilsan Maandeellaa.
Taaddasaa Birruu namoota gurguddoo addunyaa kanarratti bu'aa guddaa buusan nama uumuu danda'e gooticha seenaan hin daganne ta'uu isaa qorannoo seenaa godhame irraa hubatamuun danda'amee jira. Kanaafis akka ragaa guddaatti kan hin gargaarame namichumti Taaddasaa Birruutiin leenji'ee osoo hin dhoksin dhugaa jiru addunyaaf ifa godhee jira. Kun immoo akka Oromoo qofaa osoo hin taane akkuma Afrikaattuu seenaa boonsaa ta'ee fi ragaa dhugaa hundaa'e qabu ta'uu isaa nutti mul'isa. Jeneraal Taaddasaa Birruu gooticha Afrikaa sirna apartaayidii barbadeessee hundeedhaan buqqisee pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Niilsan Maandeellaa kan leenjise ta'uu isaa Niilsan Maandeellaan kitaaba Long Walk to Freedom jedhamu irratti akka armaan gadii kanatti barreessee jira. Yeroo shaakalaa yookaan leenjii koo keessatti Koloneel Taaddasaan dhimmoota akkaataan itti humnoota riphee loltoota itti ijaaruu danda'u, malan ittiin loltoota hoogganuu danda'uu fi naamusa gaggeessummaa na barsiisanii jiru. Galgala tokko yeroo hirbaataa akkana naan jedhe, amma Maandeellaa loltoonni ati ijaaruu qabdu loltoota bilisummaati malee loltoota bu'aaf jiraatan yookaan abbaa irreeti miti. Loltoonni bilisummaa loltoota dimokiraatawaa ta'anidha. Akkaataan nama kee itti kunuunsitu akkaataa loltoota abbaa irree itti kunuunsan irraa gonkumaa gargar ta'uu qaba. Yommuu hojii irra jirtu aangoo kee sirriitti itti fayyadamuu qabda. Asirratti hoogganaan loltoota abbaa irreetii wanti adda isa baasu hin jiru. Garuu yeroo hojii ala jirtu nama hundattuu walqixa itti dhiyaachuu qabda. Maaf loltoota sadarkaa gadi aanaallee hin taane waan isaan nyaatan wajjin nyaachuu qabda. Nyaata kee biiroo keessatti fudhachuu hin qabdu. Isaanumaa wajjin nyaadhu, wajjinis dhugi, qofaatti ofii hin fo'in. Qabxii guddaan dubbii armaan olii kana irraa hubachuun danda'amu Jeneraal Taaddasaa Birruu Niilsan Maandeellaadhaaf barumsa guddaa jiruu isaa keessatti dagachuu hin dandeenye akka kenneefidha. Maandeellaan gorsa barsiisaa isaa sirriitti dhaga'ee waan hojiirra oolcheefis milkaa'ina guddaa fi injifannoo boonsaa argatee jira. Icitiin Maandeellaan dimokiraatawaa akka ta'u taasises bu'uurri isaa kanuma ta'uu isaa osoo waan tokko irraa hin hambisin taaba kana keessatti addunyaaf galaa seenaa kaa'ee jira. Niilsan Maandeellaan qabxii biroo sirriitti hubachuu qabnu immoo Brigaader Jeneraal Taaddasaa Birruun loltummaa qofaa osoo hin taane gaggeessummaa irrattis nama beekumsa cimaa fi mul'ata guddaa qabu ta'uudha. Dabalataanis nama bulchiinsa sirna abbaa irrummaa keessa ta'ee ofii dimokiraatawaa ta'ee fi yaada dimokiraasii addunyaa kanaaf gumaachaa ture ta'uu daran nama hubachiisa. irratti Jeneraal Taaddasaa Birruu wayita Niilsan Maandeellaadhaaf waamicha paartii isaa irratti godhamee fi gara biyyaatti deebi'uuf deeme daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irraa haala mijeessee fi osoo hin deemin dura garuu kennaa gootaaf kennamu shugguxii peestaalii tokkoo fi rasaasa 200 kennee fi akka inni qabsoof jabaatu galaa qabsoo gudunfee fi akka geggeesse Maandeellaan kitaaba Long Walk to Freedom jedhu kana keessatti barreessee jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Waldaa Maccaa fi Tuulamaa waa'ee dhaloota qabsoo uummata Oromoo yoo kaasnu Oromoon hunduu kan itti walii galuu danda'u yaanni tokko jira. Qabsoo uummata Oromoo bifa gurmaa'een kan jalqabe eenyu jedhamee yoo gaaffiin ka'e
Mamii tokko malee waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa akka ta'e dubbachuun salphaanatti fakkaata. Waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa akka waldaa walgargaarsaatti yaa hundeeffamu malee bifa gurmaa'een qabsoo uummata Oromoo waldaa jalqabe ta'uu seenaan ragaa ni baha. Yeroo uummanni Oromoo dhaaba siyaasaa gurmaa'e tokkollee hin qabnetti waldaa uummata dadammaqsuudhaan akka isaan qabsoo bilisummaatiif qophaa'an karaa bane ta'uu isaa haaluun hin danda'amu. Amma dhimmi guddaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabnu Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu karaa gara waldaa seenaa qabeessa kanaatti isa geesse beekuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu akkamitti gara miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaatti dhufe? Kitaabni Giziitina Gizoot jedhamu kan obbo Olaanaa Zogaatiin barreeffame jedhutti Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu gara waldaa Maccaa fi Tuulamaatti fiduun seenaa mataa isaa danda'e akka qabu barreessee jira. Barreessichi kitaaba kana fuula 24 fi 25 irratti akkana jedhee barreesse. Jeneraalli maqaan isaa tuqame kun miseensa waldaa kanaa haala itti ta'e seenaa mataa ofii danda'e waan qabuuf sababa kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'a. Waldaan walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa erga hundeeffamee booda karaa pirezidaantii waldichaatiin gaaffii miseensummaa qondaaltota aangaa'ota loltummaa olaanoo ta'aniif dhiyaate keessaa tokko Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruun turan. Jeneraalli kun gaaffii dhiyaateef yoo deebii kennan akkas jedhan. An gaddeebi'ee siyaasa gosaa hin geggeessu. Kaayyoon keenya uummata barsiisuudha. Kan jettaniif immoo dura bu'aa koree duula qubee ta'uu kootiin lammii koo wallaalummaa raatessee akka barataniif waan an danda'u hundaa nan godha. Immoo ijoolleen koos karaa haadha isaanii Amaara ta'uu hin dagatina. Isaan addaan qoodinaan jettu jechuudhaan ejjennoo cimaa ta'een akka didan barreeffamee jira. Wanti asirraa hubannu yoo jiraate Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu loltoota Ingilizii keessaa jijjiiramee waan dhufeef sirni yeroo sana sirna dhuguma uummataaf dhaabbate waan itti fakkaateef carraa argatetti fayyadamuun uummata wallaalummaa keessaa baasuuf nama onneedhaan ka'edha. Kanaaf Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu kaayyoo isaa galmaan gaachuuf dura taa'aa koree duula qubee ta'uu isaa akka haala mijataatti fudhatee haala nama ajaa'ibsiisuun uummata barumsaaf dadammaqsuutti ka'e. Haalli kun kan hin liqinfamneef aangaa'onni olaanoo mootummaa Hayilasillaasee Jeneraal Taaddasaa nama ofii se'anii icitii guddaa itti himan. Icitiin kunis ministeerri muummee yeroo sanaa kan ture mana Akiliil Habtewalditti irbaata affeeramee taphachaa osuma jiranii ministeerri muummichaa tasa waan tokko kaasee waan itti aanu kana dubbate. Taaddasaa, ati erga duula qubee kana gaggeessuu jalqabdee baradhaa jechuu baay'istee jirta. Baradhaa jechuun gaariidha. Garuu eenyu barsiisuu akka qabnu beekuu qabda. Nuti yoo xiqqaate Oromoo jaarraa tokko gara boodaatti hambisnee bitaa jirra. Uummata kana nan barsiisa yoo jette galaana nurra garagalu jechuudhaan dubbate. Jalqabuma irraa amantii isaatti jabaa kan turee fi sabummaa isaarraa miira Itoophiyummaa kan qaban jeneraalichi wanti dhaga'e gonkumaa waan itti hin amanamne ta'ee itti dhaga'ame. Yeruma kana wanta itti dhaga'ame akkamitti ibsaa akka ture gaggeessitoonni waldichaa akka itti aanu kanatti yaadatu. Wiskiin fuuldura kootti naaf buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dadhabeef wiskiin naaf buufame moo ani bar qorichan fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuun dhiisee bahee akka jechaa turan ni yaadatu.
sabootaa kana kitaaba seenaa gootota Oromoo dhaloota seenaan hin daganne jedhurraa kan arganne yoo ta'u akka barreessichi Haayiluu Giraany barreesseen isiniif dhiyeessine. Seenessituun Ayyaanee Kaayyoon ture. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa qophii itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Tinnahan guddaa kabaju biyya guddaan xinnaa kabaju maqaa dhugaadhaa sobee hin jaju. Rumiyaat eebuutti bahu dachee ormaafuu jannaata ta'u wal ormoonfattaa maaliif hin ga'u. Kan himee kuni dhaamsa kooti lallabaa anis qooda kooti. Reebdeef himamu hiiteef hin sani Rumiyaa jira lammiin saba ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sani na hidhaa taphe lammiin mirga ofii falmu. Dhugaan nama sakaalaa koodeen qaba halaala. Firaaf diina koo kamii wallaalaa. Du'ees baduuna gaatti beeseena fulufuutti. Seenaan bottokeen baduu kudhaama barabbaatti. Hawwa argannaan seenaa qilleensi lammatan baniini. Har'aaf gorsa dhaabee kikaleessi boonkan dagati. Dhugaa dharraatee of jibbatte har'a dhiiga boose. Dagaleen teebaa boru hiikkatti yoo bineensi yoomse. Hiixattu barruu si guba yoo rafte seenaan si guba yoo rafte seenaan si guba. Lallabe lammiin dhaqqaba eessa koona deema qoba eessa koona deema qoba. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu Oromiyaa jira lammiin mirga ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu biyya ambaas jira lammiin saba ofii falmu. Tinnahan guddaa kabaju biyya guddaan xinnaa kabaju maqaa dhugaadhaa sobee hin jaju. Rumiyaat eebuutti bahu dachee ormaafuu jannaata ta'u wal ormoonfattaa maaliif hin ga'u. Kan himee kuni dhaamsa kooti lallabaa anis qooda kooti. Reebdeef himamu hiiteef hin sani Rumiyaa jira lammiin saba ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sani na hidhaa taphe lammiin mirga ofii falmu. Dhugaan nama sakaalaa koodeen qaba halaala. Firaaf diina koo kamii wallaala. Du'ees baduuna gaatti beeseena fulufuutti. Seenaan bottokeen baduu kudhaama barabbaatti. Hawwa argannaan seenaa qilleensi lammatan baniini. Har'aaf gorsa dhaabee kikaleessi boonkan dagati. Dhugaa dharraatee of jibbatte har'a dhiiga boose. Dagaleen teebaa boru hiikkatti yoo bineensi yoomse. Hiixattu barruu si guba yoo nyaatte seenaan si guba yoo rafte seenaan si guba. Lallabu sammiin qaqqaba eessa koona deemas qoba eessa koona deemas qoba. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu Oromiyaa jira lammiin mirga ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu na hidhaa taphe lammiin haqa ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu ona amboo jira lammiin biyya ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu Oromiyaa taphe lammiin haqa ofii falmu. Reebdeef himamu hiiteef hin sarmu ona amboo jira lammiin biyya isaa falmu.
reebdeef himamu hiiteef hin sarmu. Egaa qophiin keenya waliigalaa kan har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan dhaggeeffattaniif galanni keenya ulfaataadha. Sagantaa itti aanutti wal agarraa nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.